jirtan kabajamtoota hordoftoota koo naannoo Oromiyaatti hojiin haaromsa aadaa bal'inaan hojjetamaa jira. Hubannoo hawaasaa gabbisuurraa eegalee hojiiwwan itti fufiinsaan hojjetaman ibsamaatiin jiru. Haaromsi aadaa maalinni? Waa'ee haaromsa aadaa fi aadaa hojii irratti xiyyeeffachuudhaan kan balballoomfameen isinii dhiyeessaa itti aansuudhaan durarratti ergaa kana hordofaa turtii gaarii. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Aadaan mala jiruu fi jireenya saba tokkoo kan agarsiisu waan ta'eef haaromsi aadaa haaromsa mala jiruu fi jireenya hawaasaati jechuun ni danda'ama jedhu hayyoonni hawaas dinagdee. Haaromsa aadaa keessaa wantoonni haareffamuu yookiin immoo jijjiiramuu qaban keessaa inni akka ijootti ka'u aadaa hojiidha. Dhimma kanarratti immoo Roobasaa Bantiitti xinxaaluudhaaf as yaadota hayyootaas qindeeffatee as namaddiitti argameetiin jira. Roobasaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan egaa haaromsi aadaa tibbana erga eegaleeti bubbuleetiin jira. Mee maaltu haaromsa aadaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Maal odeeffatte? Akkasuma immoo wantoota hayyoota dubbisuudhaan akkasuma immoo dokumentoota adda addaa dubbisuudhaan wantoota ati argatte maal akeeka? Galatoomii egaa xiinxalli haaromsa aadaa fi aadaa hojii wal bira qabneetu ilaalla. Qabxiin keenya jalqaba irratti kaasnu haaromsa aadaa jechuun maal jechuudha? Qabxii lammaffaa irratti immoo aadaa hojii qabaachuu jechuun maali? Aadaa hojii akkamiin immoo gabbifannaa kan jedhu ilaalla. Egaa mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa Oromoo ifatti labsee jira. Egaa qabxii jalqabaatiin haaromsa aadaa jechuun maal jechuudha? Gaafa jennu jechi haaromsa aadaa jedhu yookaan cultural renaissance jedhu kun yeroo aadaan aartiif beekumsi saba tokko itti haaromuu fi deebi'ee daraaru kan agarsiisudha. Aadaan ammoo walumaa galatti mala jiruuf jireenya saba tokko yookaan way of life kan agarsiisu waan ta'eef haaromsi aadaa haaromsa mala jiruuf jireenya hawaasaati jechuun ni danda'ama jedhu hayyoonni aadaa fi siyaasaa. Egaa akka aadaa fi tuurizimii irraati biiroo aadaa fi tuurizimii irraa odeeffanneetti haaromsi aadaa Oromoo amma labsames toora xiyyeeffannoo 5 akka qabudha. Kan odeeffanni jechuudha. Inni tokkoffaan beekumsa oomishuu isa jedhudha. Sirna barnootaa beekumsa xabboo bu'uureffate diriirsuu, saayinsii fi teeknooloojii babal'isuu, sirna barnootaa jaarraa 21ffaa hojiirra oolchuu fi bu'uuraalee barnootaa gahaa diriirsuu fi leecaluu dhiyeessuu akka ta'edha. Qabxiin inni lammaffaa diinagdee ceesisuudha. Caaseffama diinagdee jijjiiru, aadaa hojii yeroof qusannaa dhalootaa jijjiiru, diinagdee dijitaalaa sirneessu, diinagdee damdaneessa mirkaneessu, dhaloota oomisha biyyaa keessaatiin immoo boonu uumuu akka ta'edha. Sadaffaa irratti aartii Oromoo ammayyeessuudha. Arfaffaadhaan immoo aadaa Oromoo ceesisuudha jechuudha. Inni shanaffaa miidiyaa fi koominikeeshinii ammayyeessuu kan jedhudha. Gosaa fi uwwisa miidiyaa dabaluu, qabiyyee fi qulqullina odeeffannoo miidiyaa guddisuu, miidiyaa humna namaa fi teeknooloojiin dorgomaa ta'e uumuu akka ta'edha. Egaa tarkaanfii kanaanii uummata faayidaa isaa irratti tokko sirna cimaa ijaarrate injifannoo aadaa fi duudhaa isaa tikfatee aadaa hojii jijjiirratee qaroomina hawaas dinagdee yeroo wajjiniin tarkaanfatuuf dursa kenne kan argannu ta'a jechuudha haaromsa aadaa kana keessatti. Egaa haaromsi akkasii kun immoo haala kaleessa keessa turre jireenya nuti har'a jiraachaa jirruu fi yoo Waaqayyo jedhe immoo bor jiraachuudhaaf aggaamnu kan of keessatti hammatudha. Egaa kanaaf haaromsi labsame kun haaromsa aadaa jijjiiruu yookaan caaseffama aadaa haaromsuu osoo hin taane
haaromsa aadaa sababa dhiibbaa sirnaa ammayyummaa fi amantiitiin badan iddootti deebisuu akka ta'edha kan odeeffanne. Kunis egaa haaromsa aadaa hojii yookaan immoo aadaa jireenyaa muuxannoo biyyoota haaromsa aadaa gaggeessuun aadaa isaanii fi teeknooloojii wal faana guddisuun kan akka biyyoota Jaapaan, Chaayinaa, Kooriyaa qooddachuun aadaa fi yeroo fi haala wajjin wal simsiisanii guddisanii irraati muuxannoon fudhatamee gara kanatti ceesisuudhaaf kan yaadamedha. Egaa qabxiin keenya inni lammaffaa haaromsuma aadaa kana keessatti immoo wanti ijoon haaromuu qabu akka biyyaatti maali kan jedhu yoo ilaalle gaariidha. Inni kun immoo aadaa hojii qabaachuu jechuudha. Aadaa hojii qabaachuu jechuun maal jechuudha? Iccitiin milkaa'ina biyyoota addunyaa aadaa hojii gaarii qabaachuu fi horachuu isaanii akka ta'edha hayyoonni diinagdee kan dubbatanii. Egaa namoonni baay'een hojiin kabajadhaa jedhu. Kanaaf dhagaa warri geerarullee maal jedhu nama hojjechuu didee hiyyoomee kabaja akka hin qabne ibsuudhaa fi arooressin bubbisuu birraa fakkaatee darbaa deegaa firrin dubbisuu ijaan ajjeesee darbaa jedhu. Kana jechuun yoo hojjechuu baattee hin hiyyoomta yoos immoo kabaja hin qabdu akka jechuuti jechuudha ergaansa. Egaa hayyoonni diinagdee immoo waa'ee aadaa hojii yoo kaafnu ilaalchi namni qabu waliin akka walidhatudha kan isaan kaasanii. Kana jechuun namni carraa eeggatu namni waan jalqabame eegee itti fufu aadaa hojii hin qabu jechuu dandeenya. Kanaaf ilaalchi murteessaa akka ta'edha aadaa hojii qabaachuudhaa fi kan isaan jedhanii. Inni biroo aadaa hojii qabaachuun itti gaafatamummaa wajjinis akka wal qabatudha kan isaan kaasanii. Hojiin ani hojjedhu kanan itti jijjiiramu waan ta'eef gaafatamaan ana jedhanii beekuu waliinis wal qabata jedhaniitu kaasu. Kanarratti keessumaati hayyuun geggeessummaaf diinagdee Wandimmaagany Uddeessaa Badiree turtii kanaan dura OBN waliin kaasaniini dhimma kana jabeessaniidha kan isaan kaasanii. Kanaan alatti akka hayyoonni jedhanitti gaa aadaan hojii itti fayyadama yeroo waliin illee akka wal qabatu yookaan taayim maaneejmentii wajjin illee akka wal qabatudha. Kana jechuun biyyoonni waggoota gabaabaa keessatti diinagdee guddaa galmeessisan yeroo isaanitti waan sirnaan fayyadamaniif akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Fakkeenyaaf biyyi kan akka Chaayinaa, Jaapaan, Singaappoor, Saawus Kooriyaa, Israa'el fa'aa yoo fudhanne biyyoota waggoota 30 duratti iyyummaa keessa turan garuu erga siyaasitti hojjetanii aadaa hojii isaanii jijjiirratanii warra guddatanidha. Egaa akka hayyuun gaggeessummaaf diinagdee Wandimmaagany Badiree jedhanitti biyyoonni gurguddatanii liinar taayimiidha kan isaan fayyadaman. Liinar taayim konseptii fayyadamu. Kana jechuun hojiin har'aaf qabame harruma goolabamaa yookaan harruma goolabamuu qaba jedhaniitu amanu. Karoorri waa hojjechuudhaaf qabame yeroo isaaf kennametti dhumuu akka qabudha kan isaan amani jechuudha. Warri amma biyyoota guddatan kun taayim konseptiin biyyoota Afrikaa immoo sarkulaariidha jedhameetu amanamaa jedhan. Sarkulaar jechuun kun maal jechuudha? Harri yoo darbe bor jira rakkoon qabu jedhanii amanuuti jira. Waan har'a jalqabde yoo xumuruu baate no matter bor immoo itti fufnee hojjechuu dandeenya xumuruu dandeenya. Biyya kana keessatti aadaan kanaan dura ture waliin kan beeknu karoorri tokko hin qabama. Piroojeektii tokko hojjechuudhaaf waggaa 5 itti xumurama, waggaa 2 itti xumurama. Garuu yeroo sanatti hin xumuramu. Maaliif? Yeroon biraallee jira jedhamee waan yaadamuu fi waggaa 2 itti qabamee hanga waggaa 5 hanga waggaa 6 hanga waggaa 7 deemaa jiru. Kuni sarkulaar taayimii fayyadamuudhaan kan dhufedha. Kanaaf kun akka jijjiiramuu qabudha hayyoonni diinagdee kan kaasan jechuudha. Gama biraatiin hojii tuffachuun illee akka jiru. Hojiin hin tuffatamu. Wanti dachee kanarratti raawwatamu hundi si fayyada galii irraa argata taanaan hojjechuun gaarii akka ta'edha kan isaan kaasanii. Afoola Oromoo keessatti maaltu jira beektaa? Urjii lakkoofsiin fixuu yoo bari'uudhuma malee gadadoo gaddiin fixuu yoo hojiin fixe malee jedhama. Kana jechuun harkaa dhabee jettee teessee boo'uu hin qabdu. Akka namoota amma karaarra deemaniitu fayyaa qabanii kadhatan ta'uu hin qabdu. Mudhii kee hidhattee aadaa hojii kee jijjiirrattee jijjiiramuudhaaf hojjechuutu sirra jira waan jedhudha. Ergaa kan inni qabu jechuudha. Egaa Oromoonis kanaafidha osoo humnaaf fayyaa qaban kadhachuun fafa akka ta'e barsiisuudhaa fi warri geeraran illee akkas jedhu. Gadadoo nama seentee boo'anii ari'uuree jooranii mo'otuuree cittuu erbataniiti garaa kutataniiti harkaan cirataniiti miillaan tirataniiti kan inni jedhee geeraruuf jechuudha. Egaa akka hayyuun geggeessummaaf diinagdee gara diinagdeetiin immoo gaafa dhufnu gaafa dubbatan isaan immoo maal jedhu lafeen dugdaa milkaa'inaa cimanii hojjechuudha. Lammiileen biyyoota fakkeenya guddina isaanii gara jalqabaatti kaafne milkaa'inni carraadha kan jedhutti hin amanan. Hojjetanii dhufuu akka danda'udha milkaa'inni kan amanan. Kanaaf dhagaa isaan maal jedhu laziness is a crime jedhu. Laziness is a crime jechuun maal jechuudha? Dhibaa'ummaan yakka guddaadha jedhaniitu amanu. Kanas immoo already gonfataniiru jechuudha. Kun egaa asitti illee baratamuu akka qabudha kan isaan kaasanii jechuudha. Egaa dur Oromoon ilma isaa aadaa hojii barsiisuudhaaf maal godha? Raada kennaaf. Agartee raada kennaaf.
maallaqa kennaaf miti. Ollaasaa rakkateef immoo sangaa ittiin qotadhu hedheetu sangaa kennaaf. Haadha deesseef immoo hin qabdu taanaan loon annanii jabbii waliinidha kan inni kennuuf. Kana jechuun maal jechuudha? Haga tokkootillee waan sanaa fi ifaajiitii nyaadhu jechuudha. Sangaa gaafa sii kennu sangaa sanaan qotadhu nyaadhu jechuudha. Dibicha gaafa sii kennu furdifadhuutii guddifadhuutii ittiin jiraadhu jechuudha. Agarte kanaaf hojjechuu qabdaa isa jedhu aadaa hojii barsiisuudhaa fi mala kanaan illee Oromoon kaleessa fayyadamaa akka turedha kan arginu jechuudha. Aadaa hojii kana akkamiin gabbifanne kan jedhu daddafnee yeroo keenyaa wajjiniin qabxii muraasa kaasuudhaa fi namoota aadaa hojii gaarii qabanii wajjiniin turuu yookaan isaan irraatii muuxannoo fudhachuudhaa fi yaaduun barbaachisaa akka ta'edha. Working culture-iin warri diinagdee maal jedhu contagious-dha. Working culture-iin contagious jechuun maal jechuudha? Nama waan gaarii hojjetu wajjin yoo oolte waan gaarii hojjechuu bartaatis aadaa hojii bartaatis nama immoo dhibaa wajjin yoo oolte immoo dhibaa'ummaa kanatu sitti darbaa jedhu. Kanaafidha working culture is a contagious jedhanii kan isaan kaasaniif jechuudha warri hayyuu diinagdee. Egaa saa keenyaaf malee waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Walumaa galatti gaa warri immoo aadaa hojii gaariif cimaa qabnu immoo milkoofnee kanneen daandii milkaa'ina irra jirrus immoo waan keessa dabarreef muuxannoo qabnu karaa kamiinuu dhaloota lafaa dhufaadhaaf yoo barsiisaa deemne darbinees immoo bifa barreeffamaatiin kitaabaan kallattii garaagaraatiin aadaa hojii namni akka gabbifatu dhaloonni akka gabbifatuu fi yoo barsiisaa deemne immoo jijjiirama aadaa hojii nama keessattis biyya keessattis illee fiduun akka danda'amu hayyoonni diinagdee ni kaasu. Ulfaadhoo Roobasaa dhimma bal'aadha kanatti xinxaalli dhaggeeffattoota keenya biraan geesse keessumaa haaromsa aadaatiin wal qabatee dhimma naamusaa dhimma duudhaawwanii akkasuma immoo aadaan hojii immoo murteessaadha keessumaa gara diinagdee cimaa horachuudhaaf aadaan hojii biyya kanaas akkasuma kan Afrikaa akka inni jijjiiramuu qabudha. Dhaggeeffattoota keenyatti kan himte galatoomi. Hayyee ulfaadhu.